Oromoo daawwattoota keetii wajjin beeksisuu wajjin galatoom. Ayyee obboleetti keenya mee wal bareedaa daawwattoonni koo tarii isin beekanu ta'a fuulli kun haaraadha namni kun haaraadha jedhaa jiru wal bariinii ateenyonni eessatti dhalattee eessatti guddatame eessa jirtaan ibsiif. Ani maqaan koo Hayoo jedhama. Bikkaan itti dhaladhee guddadhees Dirree Dhawaadha. Bikkaan amma jiru Kaayiroo keessa namni dambeene hin jiru. Oromoodha, Hayoodha, haadha Oromooti. Kaayiroo keessaas warri Jarman asii tarkaanfatee kutees irra guddaan na beeka je'eetii yaada. Ani Oromoodhaaf maal ani akkan Oromoof jechuu onlaayinii gubbaa bee nama haasa'u miti. Ani Oromummaa kiyya dhiiga kiyya keessatti waan hin qabadhuuf waa hedduun Oromoof nama hirmaachuu ture. Har'a haa galatoomtu Nasraan akkaanin gabbee waan ani hojjedhe hojii kiyya addunyaarra naa baasuudhaaf haa galatoomtu. Ayyee galatoome obboleetti keenya. Egaan daawwattoota keenya akkuma dheengaddaa dubbannee dhimmi Nasraa Gursumii guduunfaa qabaachuu qaba. Haasaan tokko yeroo ka'e guduunfaa qabaachuu qaba. Guduunfaa immoo kan itti godhu isinii aanaa hunduma keenyaa jechuudha. Tigallee dubbicha dhaamsuu qabna. Garamitti gara haqaatiin dhaamsina. Egaa Nasraa Gursum biyya Kaayiroo keessatti rukutamtee akkuma isin argitanii dhiiga argitaniittu waa hundayyuu argitaniittu rukutamtee borontamuusaa akka galgala isaa akka carraa ta'ee waliin haasaa ture isinitti beeraa deebi'uu akka hin taaneef gabaabsee isinitti hima. Borontamuusaa halkannaan haasoftee kaatee borontamuusaa ganama Nasraa rukutamtee jirti jedhanii natti bilbiluun jaraan kannaan kan rukuchiise immoo Isaaq Zeenuuti. Ergamaan dhufe ergamee dhufe Nasraadhuma ajjeesuudhaaf dhufe faa kan naan jedhe jira. Biyya Itoophiyaa keessa Nasraatti ergamee dhufe itti siqee maal jedhee ka'ee kan haala mijeesse immoo Mubaarak Musammaatii maal jedhamee odeeffame. Warri dhageessanittu warri dhageenye immoo dhagahaa. Nasraanis quba qabdi waan kana jechuudha. Sana booda akkuma ta'etti gaa dhannee gaafannee nama dubbii kana keessaa halkan qabnu rukuchiifne namas illee rukuchiifnee hin beennu. Kanaaf dhannee gaafannee obboleettii keenya Rabbi si haa fayyisu isa kan boriiftaan dubbanna jennee wal biraa gallee gara mana keenyaatti gallee erga galleen booda haasaan babal'ataa dhufee namoonni billaadhaan si barbaadamaa jirtu maaliin seefiidhaan maal waan nu deemaa ture dhaame yeroo dhaame jedhu akkamitti dhaame seetu abbaa argatee jedhani akkam akkasii yeroo dheeraadhaaf Nasraadhaan waliin dubbataan turre anis ta'ee Isaaqi abbaa argatee akkasii bakka Nasraan rukutamuu si dhuguma egaa oduun immoo kanas keessa yeroo sana deemaa ture miidiyaa irrattis mandara keessattis namoonni masjida tokko isinis waan danuu dubbataa turtan biyya biraa teessanii warri as keessaas waa danuu dubbataa ture wanni dubbatamaa ture Nasraan rukutamne Nasraan maallaqaa fi Nasraan biitoo ofitti hidhatte Nasraan dhiiga dibatte malee maal jedhamaa ture waliin dhagaa ture waliin argaa ture haa ta'u malee dhugaan kan Rabbiiti. Dhugaa jiru Rabbii isa nu kallaqe qofatu beeka. Garuu dhugaa mucaa kanaa akka inni bahuuf wannan hin goone hin jiru jechuudha. Waa danuu taasifame maaliif hin jedhaa ture yoo maaliif dhiiga mucaa kanaatti maaliif biyyoon namaa maaliif haqni si hin baane maaliif hin dubbatamne jedheen of gaafataas ture. Booddee garuu an ofii kootiifis maqaa koo qulqulleeffachuun qaba waan ta'eef maqaa warra isii rukutees arguun barbaadaa dhagahuun barbaadaa jedheen cinqamaa ture. Akka carraa ta'ee Nasraanii sagalee adda addaa natti ergitee jirti. Sagaleedhuma obboleettii keenyaa natti ergitee jirti. Suuraa isiillee natti ergitee jirti. Wanna hunda akka ragaatti fayyadamtee natti ergitee jirti. Ana egaa amala koo immoo akkuma isin beektan sana waa sardamee utaalee kunooti suuraan kunooti maaloon kunooti sagaleen jechuu kana naan ta'u maaliif abbaan sagalechaa maali sagalechuun naan jedhe deebiin dhaba abbaan suuraa maaliif maxxansite suuraa koo naan jedhe deebiin dhaba waan ta'e ragaa qabatamaa ragaa quufsaa mana argadhutti an feesbuukii irratti waan maxxansu jechuudha. Sana booda akka carraa ta'ee Nasraan kaleessa seentee nama 2,000 irratti dubbataa turte ofiisiitii sagalecha dhiyeessitee suuraa dhiyeessitee maxxansitee jara kanatti nadhee yaa Oromoo koo jette. Ergan tanaa yeroon gaaffii keessa dhagahu eda
obboleettii keenya hayaata akkasiin taate himatamtuun tokko hangaftichi keessa waan naasa jedhan sana warri kaan hayaati jedhani. Dhugaa rabbii dubbachuuf hayaatiin ragaa ba'uuf hin dhumne. Ilma namaatiin ragaan ba'uwan. Maaliif nama waan ta'eef keessa qabaachuun mala keessa qabaachuun isuu mala ragaa isiitiin gaafanna. Mee maal ragaa qabdi maal ragaa fudhattee dhufte rukutteetti keessaa qabdi isa jedhu isiinuma gaafannee barra malee ana eenyuuf ragaan ba'u. Garuu amman argetti immoo nama hojii ta'uu siin beekaa mana nyaataa hojii tokko suuqii kootiillee suuqiinuma kootii dhuftee qodaa fudhattee suuqii isii keessa kaa'attee gurgurattee maal wal daddabarsaa turre nan beekaanii akka carraa ta'ee yeroon dubbachiisu baay'ee gadditee waan kana keessaa akka hin qabne maal waan tokko dubbattee yeroon immoo dhagahu gootichi keenya Hacaaluu Hundeessaa gaafanni du'e jedhu gaafanni wareegamu an bakkuma amma taa'ee laayivii dubbataa jiru kana rabbitti na argaa ciisaa ture nama hedduu natti bilbilee nan gaddee natti dhaga'ame baay'ee dhukkufataa ture jahaati koo duutetti Hacaaluun du'e anis dhukkufadhe walirra bu'ee yaadattu ta'a baay'ee natti dhaga'ame wallaahi dhukkuba kullee natti jabeesse duute Hacaaluu jechuudha bakka ciisette jechuudha nan qabbanaa'e malee silaa eenyuun na dura bu'ee hiriira kana sin qindeessu hiriira kanas illee nama baasu ture garuu akka carraa ta'e ani iyyuu afyaan koo qabamee bakkuma nama taa'ee dubbataa kanan taa'aa ture gaafa sana ciisaa ture alhamdulillah dhafayyee keera gaafa sana seenaa danuutu hojjetame seenaa hojjetame keessatti dhugaa dubbachuun firooman godhu hiriira Hacaaluu sun akka inni milkaa'u eenyu godhee maali poolisiin ijoollee qabee ture ijoollee warri qabaman akkamitti ba'anii maal waan danuutu jira dhagaheera abbaa ta'e hin barreen ture meemee ati gaafa hiriira Hacaaluu sana akkam ture mee gabaabsiti akkam hiriira sana akkamitti qindeessitanii akkamitti baatanii maatu si mudatee akkamitti galtanii gabaabsiti. Hiriira san ka qindeesse aadani ture an nasiibumaan arkee liibiratti baha Hacaaluu deegise jedhanuun rifadhee Hacaaluu nama walleen beeku miti Addis Ababa wajji turre akkasitti rifaatuun akkumaan jiru gabbee masgida ahlu sunni biratti Oromoon toora nama kumaani taanaa saakaachidhe mokorbaasa sadii qabamne Oromoo Kaayiroo beeka kana ani akkana jeenimu qabamne cinaan ni fiide eenyu maqaan isii Nasraan ni fiidee galte hara mana yaa'i nugu kaate galte nuti makiinaa cufeetiin ani hin gallu arra qabamne galla duunus Hacaaluu hojii duuna jee ulaa makiinaa cufee mokorbaasa sadii if dura ariisisee hugguu deemne hedduun fagaanne saba sabiin hangam takka hugguu deemne nu qaban poolisni hugguu nu qaban makiinaa keessa poolis xaabiyaa nu geessan hugguu poolis xaabiyaa nu geessan rifatan namu moobaayilaa nu harkaa guuranii bicaa waan UN dha kaardii UN nu harkaa guuran an Oromoon akkaan jeen hin sodaatina mataan isinii mutu hin sodaatina hin iyyina nuti afaan Arabaa hin beenu ja'anii maaliif baatanii isin hin ja'an isi tana nu baasee jaa isi tana na himadhaan jeen an isi afaan Arabaa beeka jaa natti gallakkisaan jeeni okay ja'anii namu gattataa jennee gattatteenye wal tasgabbeessine an tasgabbeessee jechuu ni beeka warri Kaayiroo mana hidhaa keessa maaliif baatan jee gisee poolisni dubbate an dubbadhuu hin jeen ati maa dubbatan an jaan afaan Arabaatiin beeka isaan hin beekan Oromoon hayyee akka tasaa mucaan takka dhufee guyyaa 15 lola keessaa dhufee iyyee makiinarraa if darbuu ka'eef hin darbiin taa'e hin qabamtu yoo qabamtu waliin gallajeetiin tasgabbeessee teessee jechuu akkasi dheeqeetiin ani masriidhatti himee wataadara masrii biyya kanatti niin himee akkana baanee nu ajjeesee waan himuu qabu uummata masriif himeeti nurraa gammadee hayyee taa'inaan jee ammaati Oromoo ijoollee keessa nan idaane biiroo keessa na kaayyatee ganama subiidha wanni ajajaa biyya kana mubaahisa jaanii mubaahisni afaan Oromootti isa naa yaame hugguunni na dhufe maali naan jeerra deebi'ee na gaafate niin himeef akkanaa rakkinni keenya namuu madaa qabnaa gabbaane isinii hayyaman fudhannee koronaadha dachiini akkami baatan nuti kun hundi nutti mul'annee wanni biyyaa baane isin jala dhokachuuf baane ammallee akka isin nu dhageessanii sagalee teenya Oromoodhaaf achi dirmattan feeneti hayyee waan na gaafatu na gaafatee niin himeefi maal naan jee hayyee anamma hayyaman fudhanne isin mootummarraa community Oromoorraa hayyamni keessan hin jiru UN irraa hayyamni hin jiru duba dhaqanii ijoolleen UN bira dhaqanii
yoo dhakaa darbanii waa balleessanoo jennaan anaatu itti gaafatamaan jeen ni jiran ijoolleen Oromoo mana hidhaa keessa jiru anaa itti gaafatama ati itti gaafatama maqaa kiyyanii fudhatee silkii kiyyanii fudhatee footoo na kaase makiinaa sadi guutuun osoo dhaabbatu hayyee deemaa jee makiinaa poolisaa takkaas nu kannee kam wanni nu kannee gilaafs nu kannee kama macaanii bishaan maksi nu kannee bishaanis nu kannee makiinaa poolisaa nu godhee nu gaggeessee jechuu yenni bira hoggoo nuti yenni bira dhufne liif seenaa Nasraan amma baanee jira alhamdulillah taaksii keessa jirti karaa yoo inni dhufu jirti oromummaa isiitiin isiniif himaan oromoo wanni ani isin gorsu takka baatanii nama takkaa jira nama dalagaadhaaf gabbee maqaa namaatiin naggatu isin waliin nyaatiin atakkitti naan isiniif himu aliif nama warra liif bahuu miti na beektan irra guddaa dhaynee UN gudhayne dabarfannee gaazexaanyonni takka takkaan nu dhufe intalo amaaraa takkachitti illee tumanii yoo yaadattan alla unarraa qaba ana maqaa kiyya nagalmeessitanii anni qabama biyya kanaan boo akkam na godhu deemtanii Oromoo isiniif je'eetiin amma maqaa kiyyaa fi footoo kiyya biyya kana mootummaa biyya kanaa bira jira gaafas waraqaan kiyya 16 dhume waraqaa harkaan qabu waa takka harkaan qabu yoon qabamee galees akkasiin ni qabamnee ni gallee jechuu manatti hogguu gallee galgala Oromoo wallalan Oromoo fi Amaarri hogguu wallalan mucaa Oromoo takka faayil kiloos katee ni qabame mucaan Oromoo gabaabseetii mataa isinii hima hogguu qabame na dawwalan hayaatee poolisichi si dawwale sana isa jira nu fixan Amaarri halkan saa meeqa halkan saa 9 halkan saa 3 akka biyya kanaa akka Itoophiyaa saa 9 yaa obboleeyyan kiyyaan intala dhalaati qobaan galaa manarraa ol galaati deebi'a anaa boru wanna kana itti ilaallee Oromoo wajjin wal mari'annee community qabna akka itti goonaa ol galaa isin hayyee ja'an ganama nam sadina ergan takka afaan arabaa ijoollee afaan arabaa beektu takka afaan ingilishii beekuna erganii silkii mubaahisaa na'u kanninaan jaan ani kan nuuf mirga qabu kanninaan hin jenne koota itti dawwaleetinaan waliin dhayna ittiin dawwale hayyee kootu bika kanaa dhaqi biiroo akkanaan jee ne ergee biiroo wataadara isaa gadii jechuu hogguu ne ergee waliin dhaynee haasoyni akkana nu godhanii galgala kana godhanii mucaa takkaas nurraa qaban jenneen okay mucaa kanaas isiniif baasna akkamitti wallaltan Amaara warra bishaan isinirraa cufeessanii nafxanyaan nutumee footoo ummata saree arabaaf maallaqa ergee bibbitanii turanii mucaa takkaas hayaa jaanii joontiraa qabdi footoo isaanii na ergaa isin usaan jeen dirqama Oromoo maali amanti seetan ana kanaan godhu deema gaara kana duuba dhaqeetiin nama ajjeesu deema naquma qabaadha an nama akkasiitiin umrii kiyya godheetiin waan hin godhe booda san booda namni akka ijaan arguun barbaada footoo naa kanaa deema nu fixanii ammaa isin dubbattu isin obsa hiriira boofeena takka baane lammada mootummaan biyya kanaa hanga nuuf hayyamu obsa kaanee wanni nuun jaan uummanni mootummaa biyya kanaa community keessan dhaqaati community waliin nuun koottaa guyyaa ballamaa isiniif ballamnee isiniif himna community ni dhaqee ni jiran huno community sadii afurii jira biyya kana xaasoonis ni jira maqaa isaanii takka ni jiran shananu koottaa akkana jaanii hay mubaahisa moo mubaahisa maaliifi eenyummaa keenya mubaahisa mi bikka feene dhaabbachuuf eenyummaa keenyaadhaan karaa nagayaatiin ibsachuu dandeenya ummata hundaa'u kakaasee ati ajaa'iba qabda lakaachiis duruun ka'a community fidaan hunjaani community sin jaani hayyee community irraa namshan warra manguddoo sheeka biyya kanarraa namlam nuti ida'anii ani dhalaa takka itti qofaa ture nu ida'anii kaanee wanni dhayne bikka poolisaa dhayne hogguu bikka poolisaa dhayne hayyee mucaa isiniif baasnaa imeela ergaatii maarree hogguu bikka poolisaa dhayne bikka kam dhayne bikka sadii fattashamanii bikka seenan hay waraqaan qabdu hanga rifatan hundaan hanganta kanatti hin dhageeffamne duutii haa caaluu na hadoochitee jirti namu hadoodee jira gaafas akkasii bikka poolisaa san hogguu dhayne fixatan galle ammas Amaarri nuti meta Amaaraatti dhiisaa gaafa san Amaaraa diidam qabsiisne wanni quba qabdi gaaddisee nooji hidhamtee jirti gaaddisee wallistuun ni jirti gaafa san gaaddiseenis ni jirti bikka kana laafi gaaddisee hidhamee maqaan isin tala xiqqoo makkiinis ni jirti guyyaa san guyyaa community keessa walitti qabamnu yaada takka naa kanu turte makkii bar akkanaa miti yaada san isiifillee ibsuuf xiqqashuma naa obsaa bar hayaate kana nutumanii maaree godhanii bas obsaa galaa uummanni mootummaa kanaa waan obsaan hin ja'aniif jecha hanga waan sanirra geenyu obsaa je'eetiin maagii fi gaaddisee waliin dhufanii community keessa Nasraan hin hirmaanne gaafa san Nasraan Oromoo duuteef qarshi takka hirmaattee ni beektaa Nasraa
deebi'i qarshii dhibbaa fi gargaara Oromoo maarree Oromoo jecha dhiiga haa caaluuti Nasraan maallaqa gurratee biyya kana keessa ni beekani takkaa mana namaa hin dalayne an Oromummaa isii na shakkisiiste irra dhuguman na shakkisiiste akkas gootee jechuu maallaqa fuutee itti bashallantee itti qamaatee namu beekan kaaroo keessatti akkan dalaganne ani immoo akkan dalagattu ta'e Oromoo cinaa dhaabbadhu gaafaan hoteela qabu warra Jarman hundaan na beeka warra Jarman an akkana jeen ibsu takka ka Adaamaa jira Abdallaa yoo jiru hin jiraatte ni beekta firdi beeti Adaamaa dalaguu turte waanin anshoora siif taphadhee biyya kana akkamisi cinaa dhaabbadhee simuu ni dandeessu warri Jarman guututti ni beektan Oromoon hayaateen eenyu kaas keessaatis na wallaaluu na beeka dalagaa fi mana malee awwaan takka quban qabu online ta'ee halkanii guyyaa nama haasa'u miti Nasraan nama dalagatu osoo ta'in nama dhiiga Oromoo irra dalagatee maallaqa biyya alaa mee an biyya alaa irraa hin ergineef namni jiru haasa'u an takkaa qarshii kudhan Oromoo gargaaraa jeeniin beeka mucaa hidhame kana waraqaa poolisii alaa jala cacca'u tureef maallaqa kiyyaan kafalaa ni seena warri Kaayiroodha an tanaan jaa Nasraan galatoomi gabaabsaa deemna gaaffii namoonni si gaafataa jirantu jiru. Mee gara gaaffii namootatti tun deemini Nasraa Gursuun rukutuu keessaa harka qabdamoo hin qabdu beektamoo hin beektu. Harkaan qabu nin beeka guyyaa dhoomte san biraan dhaabbachuu jira. Tasaan tuktukiin dhufee arraanni irra jidhee boru goggogaa anaa tuktukiin achi bu'ee zabanyaan akkana moobaayilatti darbate. Ugguu akkana jettu gidaarri dhawee. Hayi fiigeetiin irraa qabe maali jenna dhiiga qallaa takkaa yaa'e gaafa san. Ni jiran arabni hedduu jira. Hayi maali Nasraa jenna isin hattuudha TV naa tolchaa jettee TV tolchanii fi walleen irraa bade torbaanitti. Isin hattuudha arabni maallaqa keenya nyaatanii dukkaanni isfaaltii guutuu manna nuti galu ani 8ffaan gala isin 6ffaa galti afuraffaa tagaltus waliin dhaabbachuu jirra. Kootu hin deemin Nasraa dhiiga kana an poolisa si geesseetiin zabanyaa kanaa siisistee yaani waan takka godhatta. Hogguu jennaan lakki naan jette an bikaan dhaquun beekaa hayaate. Bika dha cubeeta okay ajete dhiiga qallaa takka qabaachuu turte san booda dilli kun eessaa dhufee ani hin beeku lammata kaatee maal jette biltsiginnaan na ergee jette ati poolis xaabiyaa mana waajjira poolisaa si geessa si geessa jee dhiiga irraa haynaan dhiiga kana irraa haynaan harkana darbitee anaa bikka dhaqu deemaa naan jette qabrii boru duutu jiraame qabrii nu eeggata Oromummaa irraanfadhu qabrii nu ergitu qaba akkasii dhahamte ijaaniin arke namichiinis hin dhohine moobaayilatti darbate duraayin akkana jaajette moobaayila hulaan isii dhee kana nam meeqaa ijaan arke akkasitti anis arkeetiin jira. Sanbooda ani akkuma Oromoo intala Oromoo wajji galla. Kootu poolisaan si geesse jennan bikkaan dhaquun beeka jettee kaatee kutte. Bikka kana an isii dha'uuf maal wal goone anaaf isiin waliin nyaachaa turre soommana wajji dabarsine. Ayyee bareedaadha. Gaaffiin itti aanu immoo Nasraan sagalee kee kan haalamuu hin dandeenye tokko dhiyeeffattee jirti. Sagaleen sun akkamitti waraabame yoom waraabame waa'ee hangaasaa irraa falmite mo'ati. Ishii kaleessa dubbataa turte laayibiirra. Ishii dubbataa turtetti dhageessetta dubbii godhatti argitetta. Waa'ee hangaasaaf Saaliyaa Saamii maal namoonni hedduu akka harka keessaa qabanuu fi akka ati immoo bakka buute jala bakka buutee rukuchiiftee ammas immoo jala irraa falmite wayii kaleessa dhiyeeffattee turte sanarratti deebii maal qabda? Sanirratti waliin gaaffii qabu ani akka nama tokkotti baqataa biyya Kaayiroo keessatti Saaliyaan nan beektu hangaasaan nan beektu mikniyaanni jennaan an nama yuutuubaraa miti Facebook irrattis nama babee dubbadhuu miti nama qabu ani yaani gabbee gisee xiqqoo wanni takkanaa aarseen gabbee dubbadha malee an nama yuutuubaraa miti beekamtu miti Oromummaa kiyya keessatti sinjee garaa keessatti gaafa hangaasaan dubbatte akkam jette an hangaasaan bikka kiyyaa simbuu bikka Oromoo takka mbuu hangaasaan alaa nuti nam shanii taa'u turre mana keessa isin mana keessaa dabarsuu turteliif hangaasaan bitamaan ala shanyii alaati hundi kabitame jette hangaasaan ala Ali Jaafar Ali ala abalu ala waliin qabdeeti isaan ala bitamtoonni kun ala jette ittiin bilbila silkii sagaleen jiranii dhageeffatta ummataas naa dhageessista. Ala hin ji'ini shanyiin tuqini hangaasaa jii arrabsi malee yoo ati ka ala jettee aruusii jettee maqaa kanaa baalaga jette biyya hunda keessa bitamaan ni jira hattuun ni jira sabboonaan ni jira in tuqin jennaan ayyoomiin ji'ee kaastee jirta daqiiqaan kana dura nam shanii silaaluu jirra ni haayxee Nasraa anatti hin taphattu
arraboota maqaan tuqin ati alaaf maaliin aan jette sagaleen ni jira amma waliin dhageenya ani ala keessa abbaadho abbaa fadhee ara ani ala shanyii kiyya ala sin tuqin ala bikka namicha kana hangaasaan bu'uun jee dubbiin hangaasaa tan malee ani hangaasaa sin beeku saaliyaa hin beeku wanni hin beekne fayyuuta baraa miti. Hayyee galatoomii gaafii inni itti aanu immoo dhugumatti ati hangaasaadhaaf saaliyaadhaan quba wal qabdu. Feesbuuka kiyya iimeelaa fi paaswordiin isiniif kanna Oromoo seenaa laalaati. Anaaf saaliyaan aadu wal qabna moo anaaf saaliyaan waliin haasofne seenaa an isiniif kanna iimeela paaswordii seenaa laala hangaasaa waliin beekaa dura ani feesbuuka isaatuun qaba. Naafuun dhufu. Erga dubbiin akkas ta'e akkina sanaan itti hadheeffattee kaleessa dubbataa turte akka jabaadha. Ati immoo kunoo tasumayyuu wanta ati qubarraa qabdu hin jiru ijaanuu argitee akkasitti dhahamte illee argitee mana yaalaa si keessa yookiin mana poolisaa si keessa jennaan lakki bakka hin deemu qaba jettee deemte. Maaliif jettee yaaddaati kan nasraan akkasitti si qabattee si'i suuraa sadii moo afurtu jira dhiira tokko dubara lama itti fakkaata. Maaliif si intinaatte si qabdee nama keessaa si himachuu dandeesse jettee yaadda. Wanni nama keessaa na himattee kan duraa anaa isin hima ni dhoomte ummata wallee kiyya kaniin haaree baase kana ummanni bilchiginaa fi saaliyaan erganii natumanii jettee haasoytee ja'an namaa jaan quban qabu. Kanarraa quban qabu dalagadhee dhufeetti rafuu ture Oromoo wali qabamte hangii dhalaa kaaroo keessa ni jiran namoonni beekan jechuudha. Maqaa namallee dha'uun fadhu yuutuubarri takkaas ni jirti. Fireesiiti shanyiisiiti Munaa Mahammad Ali Shoomaal fi maqaa dho'isa waliin mana guutanii taa'u turan isii gaafachuuf jechuudha. Hogguu mana dhufan aanana dhaban la'innoo aan saddeetiin gala isiin jaala jalaan galchi. Hayaate akkamitti micoon dhoomte ati irraan dhorkine. Takka ittiin qabnuu biyya kana keessaa sihi naan ja'an jechuudha ittiin gabbu'e. Hogguu itti gabbu'e manni guutuu namni dhalaan bunaas akkana gootee taa'u jirti maali? Akkana bilchiginaa maalidha zabanyaa dheekaleedha. Bilchiginaan eessa jirti? Bilchiginaa warra ayoomii as keessaa dabarsuu maal dhahi biitituun biyya. Yaani hanga takka haqa jibban nama hin jibbanii. Haqa dubbachuu gaarii bara. Nuti baqataadha. Baqataadha. Hanga takka garuu biitituun alhamdulillah nuti Oromoon alhamdulillah hin beeyne. Alhamdulillah biyya kana. Hogguu jettu akkas yoomiin jeen anaa dhaabbachuu jiranta dhiiga sirraa dhiine ifi namni na bira ture sanis laalii ja'anii foozii jettee maqaa kaaste. Isiidha turre haa nuti akkan isin goone hin dinne dhiisaa bakka asiin osoo irraa gabbee haa'ate mana kiyyaraa. Anaatutu dhiiga kiyya baafataa jette. Ahaa kuni diraamaa keeti diraamaa gaafa hacaaluu dhumatee kana eegalte jeetuma ka'ee gabbee. Kootee na qaban uummanni isra biijii buna dhugitee laa hin dhugu jeetiin gabbee ni beekan dhalaaleen kaayiroo keessa jiran akkana adda fixannee jechuudha. Mucaa dhiiraatiin isiniif hima. Neestaa warri direedhaa ni beektan mee takka keessan gabbaa dubbadhaa warri Oromootis mucaan suduuda qaba ni agartan feesbuuka ni qabaa mucaan kun onlaayinii irratti agartanii laalaa jala seenaati feesbuuka isaa inna seenaa laalaa mucaa kanaas wanni isin itti baaste wanni mucaan itti baaste siif hima na bira galti jaalalaa isii irraa qabe. Arraas gaabbatu turte jimaa boruus maal mucaan mana kiyya fuullee dura gala kan wal fuullee jaartii qaba. Isiin jaartii qabaachuu kan hin beekne mana kiyyaas gisee tatteenyu Ramadaan malkaas ni jira piyaanoo wallisaa ta'e dhuftee wallisu turte. Eeguma hangaasaa dubbattee booda bara amma. Mucaa kana numa jaalatti usteetas akkanuma jaalatti. Labbuun jiru. Mucaan moo mana kiyya fuullee dura as jira suduuda qaba. Maqaa namaan deeni. Neestaadha fuullee isaa ilaalame. Facebook irratti sin beekamu mucaan yuutuubaraa miti akka hangaasaa beekan jenna salaataaf masgida mana mucaa waan akka hin beeku suduuda saalaalaati isinumaan firdii kannaa hogguu jaalatte guyyaa kan ijoollee direedhaa nam 24 mana keessa gaabbaste nyaata gooteetii nu afeertee achii nyaachaa bullee qamaa bullee nyaachaa dhuydee bullee jaartiin mucaadhaa dhufte dalagaa baatee turte hogguu dhufte mucaa cinaa tatteessee akkana harkaata godhu turte sanboota jaartiin dhuftee barnamuu jaaliin jaarsaa. Wallahi gaafa sarrifaatu irraa fuute anaa siima yaa Oromoo yoon khijibe mee namuu gabbahaati warri kaayiroodhaa kana dubbadhaa takkittitan
isinuni beeytanii mucaan kun Facebook gubbatti akka dubbatee gabbee naa'ima gaafa hacaaluun du'eehu gabbee nama dubbatu inni nama salaataa fi masgida beekee qahwaa taa'ee dhaqu malee dilasis nama qabu jechuu ta'isaa akkasi. Ayyee ga'aan gaaffii hawaasarraa fuudhaa jiru gara xumuraa dhageera. Beeyati immoo yaada waliigalaa waan dubbachuu qabaatte waan isin sirratti waraabde irratti waan danuu siimatte jalatti mana kuchisiisee akkasitti kuchisiisanii maal jettee dubbatte yaada xumuraa yoo qabaatte dubbadhu. Hayyee awwaliin hin dubbadhu sagalee qiyyaas Oromooti yeenaa dhageessista si bira jira ani waan gurrigaa deebii isin akan tufi waan inaan jeus dhageeffadha waliin dhageeffanna ati alarraa alaa fiidha inaan jette an alarraa alaa fiidha waan ala ta'eefin jedhe laakiin nama takka xuuxaan jeen alaa fi shanyiin xuuxu nama takka gaafatta jee ana ka dubbisee hunoo sagalee qiyyanii jira lammata deebi'i awwaliin hin barbaadu nasraa biyya kana alhamdulillah biyya baqataati keessaa kuttee jirta mana namaa takkaan dalagannaati halkan qamaa liibira bahaa maallaqa sin dhagaya Oromoo meeqa shawadde abalu hidhame mucaa hidhame maqaa mucaa hidhameetiin maallaqa meeqa guurrattee jirta ani mee takka keessan asirra bahaati hayaatee doolaara 50 ergine naan jaa in gurra dhudeef kaxiyya Oromoo gargaara cinaa dhaabbadhee keessaan an takkaa gabbee liibii sinaa soone nasraa dalagatte alhamdulillah arra jarman kuttee jirta arra jarman baatee jirta jarman irraa biyya kam dhaquu deemta arshii dhaquu deemta keesii kun maaliif ta'e Oromoo walitti naqin ani Oromoo ta'uu kana shakkisiistee jirtaan asit dubbattee dhaqni fixadha asit dubbattee yaa Oromoo abalu jettee maan hin qabin ani tala Oromootiin hin qabama tanaafu Oromoo walitti naqin rabbi sodaadhu Oromoo osoo isinis adda nuubatiin walii kaastanii akkana godhina namni laazim gugguu gabbee lallabeef dhugaa miti isini galee sagalee isaa amma isin inni isin haa dhageessu sagalee lamman jiraayyuu ragaa godhatantu jira. Nasraanis ragaa godhattee dhufte isinillee ragaa godhatteetti mee sagalee kana waliin dhaggeeffannee murteessina jechuudha. Sagalecha dhaggeeffanname. Bismillah. Uummanni kan barbaade yaada kennaa. Haa kannu ani irra laalu. Yaadatti fakkaate. No akka fedhe haa kannan. Silageessu maal arufta anaa si dhufa silageessu waan ati jette na ayaate na barbaada qabnaa maqaan tuqin hin beeku siifan manaa si dhufa anaa gargaara alaafiidhaan alaaf gaa hin beeku alaaf shanii xiyaaf obbali kabajaan jira kabajaan jira sin beeku dhagee hin beeku anillee hin beeku si dhufa wal kunuun sirraa bana wayi fagoo galaan gibbita wayi fagoo galaa gibbi wayin irraan fadhagisite kanaaf hayyamta wanni isin jette afaan lama haasoyte haa Oromoo anaa sinima ammalaan afaan isirra waan jette wayi fagoo galaa gibbi galaa alto qoran deebe dhaggeeffachiisaa mime alaa fi jinni gagguure addaanan nima silageessa silageessu maal arufta anaa si dhufa silageessu waan ati jette na ayaate na barbaada qabnaa hin beeku maqaan tuqin hin beeku siifan manaa si dhufa anaa gargaara alaafiidhaan alaaf gaa hin beeku alaaf shanii xiyaaf obbali kabajaan jira kabajaan jira sin beeku dhagee hin beeku anillee hin beeku si dhufa wal kunuun sirraa bana wayi fagoo galaan gibbita wanni cuftee wayi fagoo galaa gibbiitan laakiin waan haasoyte dhaabu haasoo isirratti kijiba isii isin adda baafadha akka jette seenee hugguun bahu nama nabbitanii zabanyaa ni feesisa imaaraa takkarra akka gallu arra dubbatte kuno imaaraa takkarra galla hugguu seenee bahu jette kaduraa kalammata maal jette wallee kiyyarratti saaliyaanne ergee lammata ijoollee tana fagoo galanii afaan isitu afaan lamaatii kanatti adda baafadha. Egaa hordoftoota keenya gaaffii keessan tartiibaan wal duraa duubaan dhiyeessaafiin ture. Isinis immoo deebii isii qabattee deebitee immoo sagaleedhuma nasraan ragaadhaan dhiyeeffatte sana isinis deebitee ragaadhuma godhattee dhiyeeffatte. Egaa dhugaa jirtu isintu beekaa argitaniittu haqa namaa zollomuun hin ta'u obboleettiin keenya dhugaan qabaa nan dhiyaadha jettee dhuftee dhiyaatteetti argitaniittu kunoo ifaan ifatti. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf nasraas asitti beekaa hayaatiin illee asitti beekaa hayaatiin nasraa duran beekaanii
akkamitti jiraatti maal hojjetti maal isa jedhu argeera jekootiin argeera nan beekaanii nasraas immoo nan beeka amma argetti nan beekaanii Allahu alam gaa kunoo wanti walitti nu buusee waan biraatiin na qabde malee isiini wanni kun hin jiru garuu ija kootiin jalqaba dhaqee argee jette egaa murteen kan hawaasa bal'aati an asirratti murteessee abalu sobe abalu dhugaa dubbate hin jedhu wanni isin itti adda baafattan immoo sagalecha sagaleen kun maal jedha maal irratti wal falmaa jiru maal irratti wal lolaa jiru ragaa jira ragatii ta'eef sagaleen kun yoo isin nagaamne keessaan isin erguu danda'ama isin jedhaan nagaafadhaa gurra qalbiitiin sagaleen nasraa isin beekama kan isii isin beekama kanas kan nasraa wajjin haasaa jiru isiidha sagalicha irratti xiyyeeffadhaa warri sagalicha barbaadan isin erga mee dhaggeeffadhaa maal jedha anaam naagaluu dide sardamanii haasa'u jarjaranii haasa'u kanaaf naagaluu dide tarii immoo ijoolleen naannoo immoo sirriitti lafa adda baafattanii gadi beektan jennaan maal jechuudha amma alaa yeroo jara jedhanu akka naannoo keenyatti ala gabaabsee fudhee hiika kan biraa qaba ala akkas na gootu ala akkas naan jettu waan akkasiiti isiin immoo sanyiisii alaadha miti sanyiisii alaadha alaa irratti annan jira maal jedhaarti egaa dhugaan kan rabbiiti zulmiin hin barbaachisu haqaan murteessaatii akkasitti qabadhaa siniin jedha xumura irratti waan namatti yoo qabaatte hangara kootiin xumureen jira waan namatti yoo qabaatte galatooma warri kaayiroo fi jarman jirtan hayaatee oromoo akka taate namuu gabbahaati arraan tana sheer gootanii isaaf sheer laayik godhaati warri keessaafu kaayiroo keessa jirtan an eenyu akka ta'e dubbadhaa an oromoo naa dubbatu dubbii kana gaafii kana oromoofiin dhiyeessa an oromoon jaaladha keessa arraboota gabbeetiin akka dubbadhu na goote oromummaa kiyya na baaste asirratti galatoome ati galata na biraa qabda. Galata guddaa. Akka carraa ta'e immoo namoonni tokko gaaffii gaafataa jiru. Lamman jiraa walitti nuuf fidii kan jedhan hin jiru. Akka carraa ta'e yoo nasraan ayyaamamtuu taate invaayitii dhufte seente ati naan dhiyaachuun dandeessaa? Ni dhiyaadha. Isin ni hijibtu. Ayyee obboleewwan dhageessanii yoo nasraan dhiyaatte anis dhufee dubbachuudhaaf qophii dheeteetti nasraa dubbachiisee isa xumuraatiif immoo nasraan invaayiitiidhaan isii immoo qaamaan walitti finnee walitti haasofsiifnee jenna eenyunu ilma namaati nasraanis intala namaati isiinis intala namaati eenyunu zolloomuu qabu nama wallolee man gidduu galanii immoo nama zolloomuun balaa jabaata isinii galee rabbumaatu beekaa haqqiin rabbi harka jira dubbichiin harkaa badeera tasaana dhugaa rabbii dubbachuudhaafi an yeroo waan kanatti galee dubbadhu narraa tolee narraa bareedee yookiin dubartii lamman gidduu galee dubbachuu fedheetu ta'in an haqa kiyyan baafataa jira yeroo sana Isaaq Zeenuu warri Kaayiroo Ijipti sirriitti beektu Isaaq Zeenuutiif mubaarak musammaa turguchiise Isaaq Zeenuu wantumni Kaayiroo galee waan akkasiitiifi ergama qabaa maali sobee abiyyiin arrabsa malee maal amanama darajaa jimmaa maalta mana meerii isaame yoo haasofne garaan nama badagatii ta'eefi haasa'uu dhiisuu wayyaa yeroo sana deebii deebiseeraan yeroo sana waan tokko irratti deebii deebiseera garuu itti cichee anaaf Isaaqiin maqaa dhaatanii hin jenne waan deebi'uu qabu yeroo sana keessa yoo yaadataniif viidiyoo sana isinii maxxansuu hin danda'a deebi'ee dubbadheen jira jechuudha waan dubbatamuu qabu jechuudha. Kanaaf akkasitti nuuf galatooma. Wanni takkaan qaba waan isin jettee dhiifama wajjin huccuu shiita takka malee uffatteen beektu daasaa sun uffannee naan jette dhugaadha. Ani huccuu biyyattiin arkee dhufee ati taasee agartee uffadhu immoo yoomin uffadhani beektaa Nasraa gaafa Oromoon bilisoomteen huccuu fi kophee uffadha shiita malee huccuun qabdu jette arraba keetis maarree galmoodhaa tajabuutii namni beekne hin jiru isin kophee malee deemti warra irraa fixanii ani xiqqoo isiiti hanga Oromoon bilisoomtu kophee hin uffannu huccuun hin tolfannu tana yaada bahii huccuu kiyyaafis galatoome. Ayyee galatooma alfaadha obboleewwan koo kutaa obbolaa koo Nasraa fi obboleettii koo Hayaatee gidduu jirtan jechuudha warri waliin dhalatanii guddatan namni kamtuu kutaa qabaa ilaa akkasitti na hubadha an keessa hin jiru kanas ta'e sanas an keessa hin jiru Nasraan baatee nani manne obboleettii keenya Hayaateen mubaaratu gaafa sana achirra jira rabbiin na hambisee malee an bakka hunda dhangala bakka hunda naqa yeroo sana garuu kacarraa ta'ee dhukkubfadhee ciisaa utuu yeroo sana Nasraan obboleettii koo rukutamtee fiigee dhaqee rukuchiisee kee ajjeesee kee boo'e isa jedhamu sana hin ta'an ture alhamdulillah akkasitti takkiin koo dhibbatti ba'uu isaa quba qabaadha an quba keessaan qabu hin rukuchiifne hin rukunne isinii galee akkasitti quba qabaadha murtee immoo kan Hayaatee fi kan Nasraa murteen kan ilmaan Oromoo bal'aati
amurteessuu hin danda'u. Nagaatti naa oolaa warri immoo halkan isin biraa ta'e nagaatti naa bulaa warri ganama ta'e immoo nagaan oolaa nagaatti.